Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu yeroo tanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Oduu tanaa wajjin Andarartuu Shaamiiti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dargaggoota lama aanaa Amaaruu bakka jaamtu keessatti sababa tokkoon malatti waraanni mootummaa ajjeesuu maddeen keenya OIB'tti himanitti jiran. Guutuu gabaasa kanaa Lalisaa Sabaa akka taantu isiniif dhiyeessa. Muddee 24 bara 2020 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amaaruu ganda Jawaajaa Migirii bakka addaa Caancoo jedhamutti ilmaanii fi soddaa keessantuu woboodha jechuudhaan waraanni gabroonfataa manneen ummataa abiddaan jalaa barbadeessaa jiraachuu warri manneen jalaa barbadaa'e keessaa kanneen maqaa isaanii arganne kanneen armaan gadiiti. Tokko mana obbo Nugusee Seenxii qabeenya isaa waliin erga barbadeessanii booda haadha warraa isaa daa'ima baatii tokko qabattee ciiftu fuudhanii magaalaa Amaaruutti hidhaniiti jiru. Lama mana obbo Seexii Guuncoo qabeenya isaa waliin jalaa barbadeessan. Sadaffaa mana obbo Mulaatuu nama jedhamu soddaa keetu woboodha jechuudhaan qabeenya isaanii waliin jalaa barbadeessanii deeman. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa marsaa jaaffaa caamsaa 28 bara 2013 akka adeemsifamu ibseeti jira. Ibsaa boordichi har'a kenne naannoo Tigraay alatti yeroo filannoo biyyoolessaa itti gaggeeffamu ifa taasiseeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Mahammad Abdusalaam akka taantu isiniif dhiyeessa. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoon biyyaalessaa jaaffaan caamsaa 28 bara 2013 akka gaggeeffamu ibse. Ibsa boordichi har'a kenneen naannoo Tigraayin alatti yeroo filannoo biyyaalessaa itti gaggeeffamu ifa taasiseera. Naannolee biyyattii hundi keessatti sagaleen kan kennamu caamsaa 28 kan gaggeeffamu ta'a. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaatti ammoo waxabajjii 5 bara 2013 sagaleen ni kennamaa jedheera. Guyyaa magaalotaa Finfinnee fi Dirree Dhawaatti filannoon gaggeeffamutti ammoo dabalataan sagaleen murtoo ummataa yookaan referendum kibba lixaa kan kennamu ta'uu boordichi ibsee jira. Sagaleen murtee ummataa kunis haala caaseeffama naannoo kibba Itoophiyaa waliin kan wal qabateedha jedhee jira. Boordichi taateewwan ijoo filannichaa ilaalchisuun wixinee sagantaa qopheesse dhaabbilee siyaasaaf dhiyeessee mari'achaa kan jiru yommuu ta'u boordichi galmee filattootaa gurraandhala 22 hanga bitooteessa 21 bara 2013 adeemsisuuf karoorfatee jira. Duulli na filadhaa kaadhimamtoota ammoo gurraandhala 8 bara 2013 hanga 23 yoo ta'u isaan booda hanga guyyaa filannootti duulli gaggeeffamu akka hin jiraannes himamaa jira. Sagantaa baherraa akka hubatametti filannoon kun yeroo bahamee fi erga gaggeeffame booda bu'aan filannoo sadarkaa buufataalee filannoo fi sadarkaa naannootti yeroo garaagaraatti kan ibsamu ta'aa jechuun dubbataa jiru. Bu'aan filannoo inni dhumaa ammoo boordii filannoo biyyaalessaatiin caamsaa 29 fi waxabajjii 21 ifa akka taasifamu himame. Adoolessa dabre keessa gaggeeffamuuf karoorfamee kan ture filannoon biyyaalessaa fi naannolee marsaa jaaffaa sababii koronaa vaayirasiin dabarfamuun isaa ni yaadatama. Jiraattonni qellama Wallaggaa magaalaa Dambidolloo mootummaa fi kaadiroonni mootummaa dirqamaan ummata baasanii maqaa balleessaa woboo irratti akka oofaa jiran maddeen keenya OIB'tti himanitti jiran. Guutuu gabaasa kanaa Lalisaa Sabaa akka taantu isiniif dhiyeessa. Muddee 26 bara 2020 jiraattoota magaalaa Dambidolloo waraanni PP fi kaadiroonni PP baatanii woboo yoo hin balaaleeffattan ta'e mana keessan isin irratti gumna isin ajjeefna jechuudhaan mana irra deemanii dirqamaan afaan qawween doorsisanii nu baasaa jira jechuudhaan yaada isaanii dhaamachaati jiru. Akka jiraataan kun yaada isaanuuf himetti yeroo ammaa godina Qeellem Wallaggaa guutuu keessatti niitoorkiin bilbilaa fi intarneetii hin jiru waan ta'eef hawaasni godina keenya keessa jiru jireenya osoo hin taane isa du'ee olitti hafuurri keessa waan jiruuf warra jiruun gaditti immoo dararamaa jiraachaa osoo danda'u akka hin jiraannetti waraana PP'n hidhamaa ajjeefamaa qe'ee isaa irraa ari'amaa fi qabeenya saamamaa jiraatu waan ta'eef jireenyi hawaasa godina Qeellem ulfaataadha. Hawaasni Oromoo sagalee akka nuuf taatan jechuun dhaammata. Gara kaaniin miidiyaan mootummaa akka waan ummanni ofii isaatiin bahe
ta'etti ibsuudhaan kaadireenii fi miidiyaan isaanii wal jalaa fuudhanii odeessaa jiru. Haalli godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa sababa niitoorkiin hin jirreef odeeffannoo garasii argachuun baay'ee rakkisaadha. Uummanni keenya rakkoo fi dararaa hamaa sirna darban keessatti hin qunnamin keessummeessaa jira. Gad baasanii ajjeesanii bosonatti darbaa jiru. Nama ajjeefameef baqate addaan wallaallee kan ajjeefames bineensaan nyaatame reeffi isaalleen awwaalcha dhabaa jira jedha odeeffannoon garasii arganne. Warri hiriira bahanis doorsisa waraanaaf kaabineen akka baane du'a irra lubbuu keenya oolfachuuf uummanni akka bahee fi dirqamaan yaada akka irraa fuudhantu himama malee fedhaan akka hin baanee fi wanni miidiyaa irraa dubbatamuuf wanni uummanni keenya keessa jiru faallaa ta'uu maddi keenya garasii nuuf ifoomseeti jira. Ilmaan Oromoo roorroo biyya isaanii keessatti qaama mootummaatiin irra gahaa ture dheefa biyya ambaatti baqatan biyya ambaa keessatti illee rakkoon garaagaraa irra gahaa turuun isaanii ni beekama. Keessattuu baqattoonni magaalaa Yaman keessa jiraatan Oromummaa isaanii qofaan akka dararamaa jiran namni nuti bilbilaan Yaman irraa dubbisnee OIB'tti himaniiti jiran guutuu gabaasa kanaa akka ta'amti isiniif dhiyeessina. Ilmaan Oromoo baqattummaan biyya Yaman keessa jiraachaa jiran Oromummaa isaanii qofaan rakkoon garaagaraa akka irra gahaa jiru OIB'tti himan. Dargaggoo waggaa 12 achi keessa jiraate tokko haala biyya Yaman keessatti ilmaan Oromoo irratti deemu jiru yoo nu ibsu. Erga biyya kana dhufe waajjira baqattoota damee Yaman UNHCR'tti gabroonfatamuu malee furmaanni isaan nuuf godhaa jiran hin jiru ja'a. Akka baqattoota sabaan nurraa addatti godhamuu fi nuti humaatu nuuf godhamaa hin jiru ja'a. Ajjeefamuu, hidhamuu, dararamuu, saamamuu, gabrummaa isinee dhufne daran kanattu miidhamaati jirraaja. Damee UNHCR biyya kana jiru erga vaayirasii koronaan addunyaa weerare hamma ammaatti hulaa isaa cufatee jira. Gama biraatiin lammiilee abbaa biyyaatii fi baqattoota akka keenyaa gargaarsi gahaan ni godhama. Haa ta'u malee godhamuufittis ni jira. Hamma ammaatti dhimma keenya akkuma hidhametti jira. Gargaarsa baqattoonni biroo fudhataniis damee UNHCR irraa nuti wanti nu gahaa jiru hin jiruja. Akkuma nuti hin dubbanneef nama 10 yookaan 20 keessa galchuun garuu gargaarsi maqaa keenyaan addunyaa irraa walitti qabamu namoonni keenyas sababa waajjirri UNHCR cufameef gargaarsa namoomaatiis dhabee jira. Yeroo gaafannu maaliif baqattoonni keenya hundaaf gargaarsi hin godhamne yeroo jennuun kan waraqaa baqattummaa hin qabne jedhu kaan waraqaa eenyummaa isaanii yeroon itti dhumeeti jira haaromsuu bira kutee kanaaf gargaarsa dhabaa jirtan jechuudhaan nuuf deebisanii jira. Maaliif isin rakkoo kana hin furre daataa yookiin galmee baqattootaa sirreessaa boritti kan ja'us kan galmeen isaanii rakkoo qaban ni ilaalla jedhu. Akkuma ilaalanitti jiranii jaa erga akkas taate rakkoon kun isin ilaallataaf furmaata barbaadamu yeroo jennu yeroodhaaf waajjirri UNHCR cufaadhaa sababa koronaa vaayirasiitiin wal qabatee ibsa mootummaan kenne yeroodhaaf cufameeti jira. Kanaaf furmaanni hoo maali yeroo jennuunis namoonni gargaarsa dhaban yoo isinitti dhufan lakkoofsa kannaaf jechuudhaan bilbilan. Bilbilli isaan nutti kannan garuu hin dalaguu jechuun dubbatan. Kanaaf hanga ammaa guyyaa irraa kanaas osoo nuti quba hin qabnetti durataa hawaasa Oromoo kan magaalaa kanaas osoo hin hubachiifnetti gargaarsi eegalee jira. Garuu Oromoon maqaa isaanii keessatti dhufee nama muraasa. Rakkoon kun hubachuufis karaa hundaan yaalii goonee jirra. Nama nu qunnamuu argachuu hin dandeenye jaan. Gargaarsi namoomaa kun erga vaayirasiin kun biyya kana weerare yeroo 5ffaaf kennamuu isaatiin garuu baqattoonni Oromoo harka 100 keessaa harka 5 kan hin caalletu argataa jira jaan. Kun baay'ee nu miidhee jira. Waajjirri UNHCR gargaarsa nu godhuu dhiisi nuti Oromoodha jennee yeroo rakkoo keenya isaanitti himannu furmaata tokkollee nuuf godhaa hin jiranii jaan. Rakkina dheefa biyya abbaa keenya irraa baqannus biyya keenya keessattis Oromummaa keenya qofaan rakkinni garaagaraa nurra gahaati jira. Uummanni Oromoo biyya alaa fi biyya keessaa sagalee keenya dhagee akka nu cinaa dhaabbatan jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatan. Gaalee gaggabaabduu tokkoon isiniif qaba. Gartee ani kan isin dubbataa jiru hattoota Oromoo Yaman irraa kan ta'an maqaa isaaniitiin fi sagalee isaanii ta'eetiin si dubbachaa jira. Akka ergaa keenyas galmaan nuuf geessan isiniin ja'a. Gartee miidiyaalee gartee hawaasaa kan ta'an yookaan saba himaalee adda addaa kan uummata cunqurfamootaaf dubbatan yookaan iyyatan irratti akka nuuf dhaqqabsiiftanii sagalee nuuf ta'an isiniin ja'a. Nuti uummanni Oromoo walumaa galatti dhiibbaa gurguddoo nurra jira. Gama gartee itti gaafatamtoota baqattootaati yookaan tajaajiltoota baqattootaa ta'aniin rakkoon cimaan nurra deemaa jira. Mirgi
lammummaatis nurraa mulqamee jira. Gargaarsa tokkos argachaa hin jirru. Waajjirri UNHCR kan baqattoota Yaman keessa jiru magaalaa Adan jiru bara 2020 akka eegale cufate sababa koronaa sababeeffachuudhaan labsii mootummaan biyya kana baase gartee cufame hanga ammaatti hin banamne. Namoonni keenya kan bitaaqaan isaanii yeroon irra dabre eenyummaan isaanii jalaa irra yeroon kutee bakka itti haaromfatanis hin qaban yoo ni gaafanne waajjirri cufaadha nuun jedhan. Gargaarsi sababa koronaatiin gartee itti gaafatamtoonni dhimma ilma namaa gartee namaaf godhan biyya kana keessatti sababa waraqaa nurraa kufuudhaaf sababa waraqaa UNHCR gartee bakka itti irraa fudhannu dhabnuudhaaf namoonni keenya kumaatamaan lakkaa'aman as keessatti dararaa adda argaa waan jiruuf lammiileen biraa yookaan baqattoonni biraa nu fakkaatan gargaarsa gahaa argachaa jiru. Nuti uummanni Oromoodha as keessatti bara dheeraa jiraanne bara agartee 5 irraa hanga 20 warra jiraatan as keessatti dararaan irra gahaa jira. Waraqaa bakka itti jijjiirannu qabnu gargaarsi gartee uummataaf godhamu sunuuf godhamaan jiru parsantii 100 keessaa 5 nuuf gahaa jechuudha. Uummattoonni biraa parsantii 100 keessaa 100 ni fudhatu guutuun guutuu. Kan har'a seenillee keessummeeffameeti gara waajjira baqattootaa irraa kabajaadhaan keessummaa'ee gargaarsa namoomaa argata. Nuti kaas keessa bara 20 jiraate waa takkan argannu. Kanaaf sagalee akka nuu taatan isiniif jira. Bara haaraa sababeeffachuudhaanis wanta gartee itti gaafatamaan baqattoota Itoophiyaa quban qabne gargaarsis deemu jiru. Innis quban qabu yeroo gaafanne haala kanaan gartee namoonni muraasni hanga nama 20 gaan baqattoota kana keessa hirmaatee gargaarsa fudhate. Kunis sababbiin ta'u yeroo dheeraa deebi'ee barri kun eegaleerraa gargaarsi baqattootaaf godhamu lammiilee biyyattiitiif sababa koronaatii fi lolli biyya kana keessa jiruun godhamu nuuf hin godhamu. Abbaan biyyaatu gargaarsa fudhate isaan bira. Nuti as keessatti akka baqattootaa taanees akka abbaa biyyaattis akka ilma namaattis as keessa gargaarsi tokko nuuf godhamaan jiru. Dhiibbaan gama waajjira baqattootaa biyya kana jiru nurra godhamaa jiru. Du'aa gad gartee jiruu gad du'aa ol jiraachaa jirra. Sagalee nuuf ta'an isiniin ja'a. Sagaleen kiyya kun akka bakka hundanuu dhaqqabu gartee kabajaa fi jaalalaan isin biraan ga'a jechuudha isinitti hima. Kanaaf gartee sagalee nuuf ta'a isiniin ja'a. Waajjirri baqattootaa kun nu gabroonfatee gabrummaan gartee ilmi namaa irratti hin ta'in nurra ta'aa jira. Waa gaafannu namni keenya hidhamuu sarbamuu sodaachifamuu gartee dinni namuu kana malee wanni argannu hin jirru. Yoo dubbattee ibsa tokko kennite gartee si doorsisu as keessatti waan takka yoo gaafatte dhiibbaa garaagaraatiin sirra godhama jechuudha. Namaaf duubu jira. Namni keenya akkanumatti ajjeefameeti saaraa irra darbamaa jira. Namni kaan beelaa fi dararaa adda addaatiin dhumachaa jira. Gargaarsi kun deddeebi'ee kennamaa jira. Nuti as keessa wanni argachaa jiru takka hin jiru. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun hangammaan duraa isin biraan gahaa turre oduu biyya keessaati amma garuu oduu biyya alaatti isin dabarsina. Tunuuziyaan qarqara galaana Meeditiraaniyaa irratti bidiruun godaantoota qabattee deemtu dhidhiimuudhaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 20 dabruu beeksiseeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Mahammad Abdusalaam akka ta'antu isiniif dhiyeessa. Tuuniziyaa qarqara galaana Meeditiraaniyaanitti bidiruun godaantoota qabattee dhidhimuu yoo xiqqaate namootni 20 tahan du'an. Eegdonni galaanarraa Tuuniziyaa naannoo magaalaa Istaaf reeffa namoota galaanaa keessatti dhumanii baasanii jiran. Namootni 20 ammallee kan hin argamne ta'uu barbaachi akkumatti fufetti jiraa jiran. Namootni 5 lubbuun baraaramaniiru. Bidiruu yoo xiqqaate namoota 45 fe'uun biyyoota Afrikaa gammoojjii Saharaa gadii keessaa ka'uu dubbatama. Bidiruun kun humnaan ol feetee osoo deemtu bubbee hamaan mudatee akka dhidhimte dubbii himaan tika biyyaalessaa Tuuniziyaa Alii Ayaarii himan. Waggaa waggaadhaan godaantoonni kumaatamni galaana Meeditiraanii irraan Awurooppaa galuuf yaalu. Qarqarri Tuuniziyaa fi Liibiyaa iddoowwan ka'umsaa murteessoo jedhamuun beekamu. Namootni baay'een rakkoo dinagdee fi jeequmsaa irraa kan ka'e biyya gadhiisanii bahuun ni yaadatama. Lakkoofsi godaantoota Tuuniziyaa irraa bahanii erga bara 2011 warraaqsi biyyattiitti gaggeeffamuun bulchaan yeroo sanii Zayn Al-Aabidiin Ibn Ali aangoo irraa kaafame as xiqqaachaa dhufeera. Karaa seeraan ala Tuuniziyaa irraa gara Awurooppaa galuun kan bara 2011 isa 2019 ji'oota afran jalqabaa waliin yeroo wal bira qabamu parsantii 150 dabalee ture. Akka gabaasa eejensii baqattoota mootummoota biyyoota gamtoomanii ministeerri dhimma keessaa Tuuniziyaa bara xumurame kana ji'a amajjii hanga walakkaa fulbaanaatti karaa seeraan ala galaana Meeditiraanii irraan qaxxaamuruuf kan turan godaantoonni 8,581 tahan jidduutti to'atamanii jiru. Xaaliyaaniin gama kibbaan godaantoota guyyaa guyyaan dhiibbaan lakkaa'aman biyya ishee galaa simachuutti ulfaateera jechuun dubbata. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hangoo labamu ta'a hangoo oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.